Wal'aansoo isa Guddaa. Barreessituun Ellen White. Afaan Oromootti kan hiike Luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 2 Ari'atama Jaarraa Jalqabaa. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu. Yesuus waa'ee badiisa Yerusaalemiif taateewwan dhufaatii isaa kan lammataa yeroo bartoota isaatti hime. Achumaanis guyyaan isaan duraa fudhatamu kaasee amma inni isaan oolchuudhaaf deebi'ee ulfinaan dhufuutti wantoota isaan mudachuuf jiru hunda isaanitti dubbatee ture. Gaara ejersaa irratti dambalii dhiyootti waldaa bartootaa irratti kufuuf jiru itti hime. Fuula duratti waan ta'uuf jiru fageessee ilaaluudhaan baroota dukkanaa fi ari'atamuu fuula duratti dhufuuf jiran keessatti qorumsa akka ibiddaatti isaan balleessuuf itti qoramuuf jiran iji isaa calalee jechoota muraasaan wantoota gaddisiisoo geggeessitoonni biyya lafaa waldaa waaqayyoo irraan ga'uuf jiran dursee dubbate. Maatiyos Boqonnaa 24 lakkoofsa 9. Duuka butoonni Kiristoos daandii salphifamuu, ceephaamuu fi dhiphachuu barsiisaan isaanii keessa darbe kana keessa darbuu qabu. Diinummaan fayyisaa biyya lafaatti agarsiifamee warra isatti amanan hundumaas mul'ifamuun isaa kan hin oolledha. Seenaan waldaa baroota jalqabaa dubbiin fayyisaan dursee dubbate raawwachuun isaa dhugaa ba'u. Humni dachee fi Si'ool mul'inatti duuka buutota Kiristoos irratti ka'an. Iddoon aarsaa fi manni sagadaa warra waaqa dhugaa malee jiraatanii diigamee baduuf akka jiru wangeelli mo'uuf akka jiru dursitee waan argiteef kanaaf jecha kiristaanota guutummaatti balleessuudhaaf humna qabdu hunda fayyadame. Ibidda ari'annaa ni qabsiifame. Kiristaanonni qabeenya isaaniif mana isaanii irraa ni ari'ataman. Lola dhiphisaa sana obsaan danda'an Ibroota Boqonnaa 10 lakkoofsa 32. Ga'oof ta'uun ni reebaman. Funyoo sibiilaanis hidhamanii mana hidhaatti ni galfaman. Ibroota Boqonnaa 11 lakkoofsa 36. Lakkoofsaan hedduu kan ta'an dhuga ba'umsa isaanii dhiiga isaaniitiin chaappeessan. Warri beekamuuf garboonni, sooressii fi hiyyeessi kan barateef kan hin baratin hundi isaanii haala wal fakkaatuun gara laafina tokko malee qalaman. Ari'atamni kun kan jalqabe bara Neeroo keessa naannoo bara ajjeefamuu Phaawulos keessaa kaasee takkaa jabaachaa takka laafaa jaarraa hedduuf itti fufe. Kiristaanonni yakka sodaachisoo dhahichaa fi kirkila lafaa fidaniif sababa godhamanii himataman. Akkuma jibbiif shakkiin isaan irra jiru beekamtiin isaa dabalaa deemeen warri bu'aa dalgaa argachuuf jecha sobaan dhugaa ba'an namoota qulqulluu kana irratti dubbachuudhaaf qophaa'anii ka'an. Isaan akka finciltoota mootummaatti, akka mormitoota amantii fi akka dhiphistoota hawaasaatti himataman. Baay'een isaanii bakka namni taa'ee ilaalutti bineensaaf darbataman. Kaan isaanis jiraattutuu jiranii ibidda keessa buufaman. Kaan isaanii ni fannifaman. Kaan isaanii immoo gogaa bineensaa itti uffifamee akka sareen ariitee isaan nyaattu godhaman. Adabbiin isaan irra ga'u kan yeroo namni nyaachisaaf walitti qabamuu ilaalee itti gammadu taasifame. Namoonni hedduun walitti qabamanii yeroo isaan iyya dhiphinaa hafuura ishee dhumaa dhageessisan itti kolfaa fi itti bashannanaa turan. Duuka buutonni Kiristoos bakka da'annoo argatan hundumaatti akka bineensa bosonaatti adamfamu turan. Lafa onaaf moggaatti baqachuudhaaf dirqaman. Dhagaadhaan rukutaman. Iddoo lamatti ni baqfaman. Billaadhaan ni ajjeefaman. Gogaa hoolotaa yookiin re'ootaa uffatanii asiif achi ni deddeebifan. Isaan barbaachisu ni dhaban, ni rakkifaman, ni miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaaf kan hin malle ta'anii lakkaa'amanii lafa duwwaaf tulloota irra ni ijooran. Holqaa fi boolla lafaa keessa ni jiraatan. Bakki awwaalchaaf lafa jalatti qotamanii dursanii qophaa'aman kumaatamaaf iddoo itti baqatan oolan ta'e. Cina tulloowwan magaala Roomaa ala jiranii keessatti manneen lafa jalatti ijaaraman baay'eetu qorannaa lafa jalaatiin qotamee lafaaf dhagaa keessaa argamaa ture. Karaan dukkanaaf walxaxaan lafa jalatti tolfame dallaa magaalattii irraa kaasee maayila hedduuf fagaatee kan adeemu ture. Bakkeewwan lafa jalaa kana keessatti duuka buutota Kiristoos namoota isaan keessaa ajjeefaman achitti awwaalaa turan. Akkasumas yeroo shakkamanii fi jibbamanatti bakka jiraatan isaanitti ta'e. Yeroo inni jireenya kennuu isaan dammaqsutti warri lola gaarii lolan warri Kiristoosiif jecha aarsaa ta'an qilee gaddaa kana keessaa ni ka'u. Ari'atamummaa kana keessatti warri Yesuusiin dhugaa ba'an amantii isaanii qulqullummaatti eeggatan. Gammachuun isaanii yoo sarbame illee ifa aduu akka hin arginetti iddoo dukkanaatti yoo itti cufame illee bakki jireenya isaanii bobaa lafa dukkanaa keessaa yoo ta'e illee gungummii tokko illee hin dhageessifne. Dhiphinaa fi haala ulfaataa kana danda'anii keessa darbuudhaaf dubbii amantii obsaaf abdii ofii keessaa qaban wal jajjabeessaa turan. Qabeenyaa lafa irraa qaban saamamuun isaanii akka isaan amantii Yesuus irratti qaban ganan isaan hin taasifne.
qorumsii fi ari'atamuun isaanitti dhufe boqonnaa fi badhaasa isaanii isaanitti dhiyeesse. Akkuma garboota Waaqayyoo warra durii baay'oonni jireenya isaa wayyuuf du'aa akka ka'aniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisutti dhiphatanii du'aniiru. Kun ta'uusaa isa gooftaan isaanii badhaasi keessan guddaa ni ta'a waan ta'eef guddisaatii gammadaa isaaniin jedhe gara sammuu isaaniitti fide. Raajonni isaan dura turanis akkasuma ari'atamaniiru waan ta'eef dhugaadhaaf jecha lafarratti dhiphifamuu isaaniif faarfannaa mo'ichaa ibidda boba'u keessa dhageessaa turan. Amantiidhaan gara samii yeroo laalan Yesuusii fi ergamoonni isaa amantii isaanitti jabaatanii dhaabbachuu isaaniitiif foddaa samii irraan gara isaaniitti jedhanii fuula ifaadhaan isaan ilaaluu isaanii argan. Sagaleen teessoo Waaqayyoo biraa samiitii ba'ee hamma du'aatti amanamaa ta'e ani immoo gonfoo ittiin jireenya argatan siifan kennaa kan jedhutu dhaga'ama. Mul'ata boqonnaa 2:10 kan seexanni fincila kaasuudhaan waldaa Kiristoosiin balleessuudhaaf yaale akkasumaan ta'e yeroo warri baattuu safaruu amanamummaa ta'an kun wareegaman illee wal'aansoo guddichi addaan hin cinne moomuudhaan mo'an. Warri Waaqayyoof hojjetan ni wareegaman. Hojichi garuu jabaatee itti fufe. Wangeelli itti fufiinsaan faca'e. Warri isa fudhatanis lakkoofsaan ni baay'atan. Naannoowwan joobirri warra Roomaa qaqqabuu hin dandeenye hundallee wangeelli ni qaqqabe. Kiristaanonni warra ari'atamuu isaanirra ga'e kana ariifachiisuuf geggeessituu ta'aniin mormuudhaan nu dhiphisuu, nu hadheessuu fi nu ajjeesuu dandeessu. Waan qajeelaan ta'an irratti raawwachuun keessan qajeeltota akka nuti taane mirkaneessa. Gara jabinni keessanis badhaasa isiniif in argamsiisu. Kan warra kaan iyyuu gara isaanitti dabalamuudhaaf waamicha jabaa godhudha. Ammuma harka keessan keessatti ajjeefamnu. Akkasumas lakkoofsi keenya baay'ataa deema. Dhiigni kiristaanotaa sanyii facaafamuudha ittiin jechaa turan. Tertuuliyaan Apoloojii Paaragraaf 60,000 kan lakkaa'aman ni ajjeefaman. Warri kaan immoo bakka isaanitti guutuudhaaf ni burqan. Warri amantii isaaniitiif jecha wareegaman Kiristoos biraa da'oo argachuudhaaf warra mo'icha argatanitti lakkaa'aman. Isaan lola gaarii waan lolaniif gaafa Yesuus deebi'ee dhufu gonfoo ittiin jireenya argatan fudhachuuf jiru. Dhiphifamuun kiristaanota irra ga'e. Walii isaanittis ta'e fayyisaa isaaniitti caalaatti akka dhiyaatan taasise. Jireenya fakkeenya ta'uu jiraachuun isaanii fi du'uun isaanii kan dhaabbataadhaan dhugaadhaaf ragaa ba'u ta'e. Bakka hedduu irraa hin eegamnetti illee warri qabaa seexanaa jala turan isa tajaajiluu dhiisuudhaan alaabaa Kiristoos jala hiriiraa turan. Kanaaf jecha seexanni waldaa Waaqayyoo keessa alaabaa ofii isaatii dhaabbachuudhaan haala milkaa'uu danda'u mootummaa Waaqayyoo loluudhaaf karoorfate. Yoo duuka buutonni Kiristoos gowwoomfamanii Waaqayyoon gaddisuutti dhufan jabinni isaanii hundi ni kufa. Salphaattis du'aaf saaxilamu. Diinni guddichi kun kan humnaan gochuu dadhabe sana gowwoomsaadhaan argachuudhaaf yaalii godhe. Ari'atamuun ni dhaabbate. Bakka isaa qabeenyaa fi ulfina lafarraa isa gabaabaatiin qoramuu isaan itti fide. Warri waaqa tolfamaa waaqeffatan gara amantii kiristaanaa fudhachuutti geggeeffaman. Garuu immoo dhugaa murteessoo ta'an hin fudhatan. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa du'uu fi du'aa ka'uusaatti ni amanu. Garuu cubbuu goone irra jedhanii qalbii jijjiirachuu akka isaan irra jiru hin amanan. Kiristaanonni Kiristoositti amanuu isaanii qofaan gara tokko ta'utti akka dhufaniif yaada dhiyeessuu jalqaban. Amma waldaa balaa sodaachisaa jala galte. Kanaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalamu hidhaan dhiphifamuu fi ajjeefamuun eebba turan. Kiristaanonni muraasni dhugaa mareedhaan hin dhiyeessinu jechuudhaan jabaatanii dhaabbatan. Warri kaan garuu amantaa isaanii keessaa waan tokko jijjiiruudhaan warra kiristaanummaa gartokkeedhaan fudhatanii wajjin tokkummaa uumuun karaa isaan ittiin dhugicha guutummaatti fudhatan ta'uu danda'an jedhanii dhimmicha ariifachiisan. Yeroon sun duuka buutota Kiristoos warra amanamoodhaaf yeroo gaddaa jabaa ture. Sammuu isaanii amantii fi dubbii dhugaa irra deebisuu fi mancaasuudhaaf seexanni marxoo kiristaanummaa itti fakkeessuu sana jalaa waldaa keessa seene. Kiristaanonni irra caalan isaanii safartuu isaanii gadi buusuudhaan kiristaanummaa fi warra hormootaa gidduutti tokkummaan uumame. Warri waaqa tolfamoof sagadaa turan sun kiristaanota ta'an irra jedhanii kiristaanotaa wajjin tokkummaa yoo uuman iyyuu waaqota tolfamoo isaanii gara fakkii kan Yesuus, kan Maariyaamiif kan qulqulloota birootti jijjiiran malee ammayyuu waaqolii tolfamoo isaaniitti qabamanii jiru. Raajotiin xuraa'ummaa waaqa tolfamaa gara waldaatti fidamee hojii isaa isa jibbisiisaatti fufe. Barsiisni dogoggoraa barmaatii hiikkaa hin qabne fi ayyaaneffannaan waaqolii tolfamoof godhaman amantii isheef waaqeffannaa ishee keessa seene. Akkuma duuka buutonni Kiristoos warra waaqolii tolfamoo waaqeffatanii wajjin tokkummaa uumaa deemaniin amantaan waldaa kiristaanaa faalame. Waldaanis qulqullummaa fi humna ishee dhabaa deemte.
Haa ta'u malee kan hubannaa dogoggoraa kanaan hin dogoggorfamne muraasni turaniiru. Isaan aangummaa dhugaan qabuu fi Waaqayyoon qofa waaqessuutti amanamummaa isaanii jabeessanii jiraatan. Warra duukoota Kiristoos jedhanii of waaman keessaa garee lamatu. Gareen inni tokko jireenya fayyisaa qorachuudhaan mudaa jireenya isaanii keessa jiru sakattaanii sirreessuudhaan kan isaa wajjin akka wal fakkaatu gochuuf yeroo yaalan, gareen inni kaan immoo dhugaa ifaaf qabatamaa dogoggora isaanii saaxilu ukkaamsaa turan. Yeroo baay'ee gaariidha jedhamutti illee waldaan yeroo itti dhugaa qulqulluuf qajeelaa ta'e guutummaatti qabattee hin qabdu. Fayyisaan warri fedhii isaaniitti cubbuutti galan waldaatti akka simatamuu hin qabne barsiiseera. Haa ta'u malee inni ofuma isaatiiyyuu warra amala manca'ee qaban ofitti fiduudhaan barumsaaf fakkeenyummaa isaarraa fayyadamanii akka isaan dogoggoraa isaanii arganii sirreeffataniif carraa kenneera. Warra 12 keessaa basaastonni turaniiru. Yihuudoonni kan fudhatame sababa amalli isaa mudaa qabuuf otoo hin taane mudaa isaa wajjin fudhatame. Inni akka barumsa Kiristoos irraa argatutti fayyadamummaadhaan wantoota amala kiristaanummaa uuman baratee gara dogoggora isaa arguuf gargaarsa ayyaana waaqummaatiin dhugaadhaaf aboomuudhaan akka lubbuu isa qulleessutti dhaggeeffamuuf bartootaa wajjin akka walitti dhufu taasifame. Yihuudaan garuu dhugaa gaarummaadhaan isa irratti ife keessa hin adeemne. Inni cubbuu keessa seenuudhaan qorumsa seexanaa ofirratti afeere. Amalli eenyummaa isaatiin ni hamaan isa mo'achaa deeme. Humni dukkanaa akka isa to'atuuf sammuu isaa jal'inaaf gadhiise. Yeroo badiin isaa ifatamutti aariin guddaa keessa seenuudhaan amma gooftaa isa dabarsee kennutti yakka guddaa hojjechuutti geggeeffame. Warri bifa waaqessuu qabatanii garuu jal'inatti gammadanis akkasuma namoota warra cubbuu isaanii mul'inatti itti himuu jibbu. Isaanis gaafa carraa argatan akkuma Yihuudaa namoota isaanumaaf jedhanii cubbuu isaanii ifatti itti himan ganuudhaaf jiru. Phaawulosis warra bifa waaqessuu qabatanii garuu immoo jal'ina hojjechuutti gammadaa waldaa keessa jiranii wajjin walitti dhufee ture. Anaaniyaaf Saffiiraan aarsaa dhiyaachuu qabu hundarraa gar tokko sassataa isaanii irraa kan ka'e dhokfatanii utuu jiranii akka waan guutummaatti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessaniitti gowwoomsaa fi itti fakkeessuudhaan nyaatan. Hafuurri Qulqulluu bartoota kanatti waa'ee itti fakkeessitoota kanaa isa dhugaa itti mul'isuudhaan Waaqayyo xurii isa qulqullummaa waldaa xureessutti qulqulleesse. Taateen akka hafuurri Kiristoos waldaa keessatti warra of tuutotaaf jal'inaaf hojjetan calalee kan addaa baasu ta'uusaaf ragaa ta'uusaa gaafa argan sodaa guddaa isaaniitti naqe. Isaan warra amalaanis ta'e jireenyaan bakka buutota dhaabbatoota Kiristoos ta'uun wajjin yeroo dheeraa itti fufuu hin dandeenye. Gaafa ari'atamuu fi qorumsi duuka buutota Kiristoos irratti dhufe warra dhugaadhaaf jecha waan qaban hunda dhiisuudhaaf fedhii qaban qofatu bartoota isaa ta'e. Kanaaf kan yeroo nagaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalame waldaan amma ari'atamuun jirtutti qulqullina qabdi turte. Yeroo ari'atamuun adda citetti garuu lakkoofsi amantootaa dabalus namoonni dabalaman akka warra yeroo ari'atamaa keessa amananiif ofii isaanii guutummaatti kan kennan waan hin taaneef seexanni karaa waldaa keessa miila galfatu argate. Mootii ifaaf mootii dukkanaa gidduu tokkummaan waan hin jirreef duuka buutota isaanii lamaan gidduutti tokkummaan jiraachuu hin danda'u. Yeroo kiristaanonni warra waaqa tolfamaa irraa gara kiristaanummaa gartokkeetti dhufanii wajjin tokkummaa uumuu jalqaban kaasee dhugaarraa fagaachaa deeman. Seexanni duuka buutota Kiristoos keessaa baay'ee isaanii gowwoomsuu waan danda'eef ol of qabe. Humna isaa guutummaa isaan kanarratti fiduudhaan akka isaan warra Waaqayyoof amananii dhaabbatan ari'atan taasise. Warra kanaan dura dhugaa kanaaf dhaabachaa turanii booda irraa deebi'an caalaa kan akkamitti amantii kiristaanaa isa dhugaatiin beekii mormuu hin jiru. Kiristaanonni gantuu ta'an kun hidhattoota isaanii warra hormootaa keessaa gartokkeedhaan deebi'an kanaa wajjin ta'uudhaan meeshaa waraanaa isaanii gara barsiisa Kiristoos warra baay'ee barbaachisoo ta'anitti naanneffatan. Gowwoomsaa fi jibbiinsa uffata amantii uffatee waldaa keessa seene kana dhaabbatanii mormuun warra dhugaadhaaf dhaabbanna jedhanii murteessaniif wallaansoo addaa ture. Kitaabni qulqulluun akka safartuu amantiittiin fudhatamu ture. Barsiisni bilisummaa amantaa akka barsiisa sobaatti lakkaa'amuudhaan warri isa ol qabanis jibbiinsaaf qoqqobbiidhaaf saaxilaman. Walitti bu'iinsa hamaaf yeroo dheeraa fudhate booda warri amanamoonni yoo waldattiin sobaaf waaqa tolfamaa waaqessuu irraa of qulqulleessitu ta'e tokkummaa ishee diiguudhaaf murteeffatan. Dubbii Waaqayyoof abboomamuudhaaf isheerraa adda ba'uun barbaachisaa ture. Dogoggora hamaa lubbuu isaaniif balaa qabuuf ijoollee isaaniif ta'e ijoollee isaaniifis nageenya badaa kaa'u cal jedhanii ilaaluu dhiisuudhaaf onneeffatan. Nagaaf tokkummaa mirkaneessuudhaaf hojii Waaqayyoof amanamummaadhaa wajjin walii galuu hundumaa hojjechuudhaaf qophaa'an. Haa ta'u malee nagaan iyyuu bitamuu kan danda'u qajeelfama aarsaa gochuudhaaf qofa akka ta'e itti dhaga'ama.
yeroo tokkummaan kan mirkanaa'u dhugaadhaa fi qajeelummaa mareedhaan dhiyeessuudhaan qofa ta'e. Garaagarummaa turuu fi yoo hammaates waraana keessa galuu wayya. Utuu qajeelfamni warri jabaatanii dhaabbatan kun dhiyeessan warra saba Waaqayyooti jedhamanii waamaman kan hundumaa keessatti haaromsa fideeti silaa waldaafis ta'e addunyaa kanaaf gaarii ture. Barsiisa amantii warra utubaa amantaa kiristaanaa ta'an irratti garaagarummaa guddaatu jiru. Isaan kun baay'ee barbaachisoo miti kan jedhu yaadni lafaa qabachaa dhufeera. Hammeenyi kun harka bakka buutota seexanaa jabeessuudhaaf falaasamni sobaaf hubannaan dogoggoraa kan warri Waaqayyoof amanaman ittiin mormuudhaan kanaan dura lubbuu isaanii balaaf saaxilaa turan. Yeroo kanatti duuka buutota Kiristoos kan ofiin jedhan kumaatamaan lakkaa'aman akka yaada gaariitti fudhachuu jalqaban. Kiristaanonni warra jalqabaa adda turan. Jireenyi isaanii inni mudaa hin qabnee fi amantii isaaniitti kan inni hin raafamne warra cubbamootaaf dheekkamsa nagaa isaaniitti hufsiisan jeequ ta'e. Lakkoofsaan muraasa kan qabeenya hin qabne, aangoo yookiin qabiyyee beekamuu hin qabne yoo ta'e illee bakka amalli isaanii barsiisaa isaanii hin beekamne hundumaatti warra jallootaaf sodaa guddaa turan. Akkuma Habeel Qaayil isa sodaa Waaqaa hin qabneen jibbame, isaanis cubbamootaan kan jibbaman ta'an. Sababuma Qaayil ittiin Abeeliin ajjeeseen warri hafuura qulqulluu ofirraa baasanii gatan ijoollee Waaqayyoo ajjeesan. Warri Yihuudootaas sababa kana ture kan isaan Yesuusiin fannisan. Qulqullummaa fi amalli isaa mudaa kan hin qabne ta'uun isaa malaammaltummaaf ofittummaa isaaniitti dheekkamsa walirraa hin cinne waan ta'eef bara Kiristoosii kaasee amma yeroo kanaatti bartoonni isaa warri amanamoon jibbaa fi mormii warra daandii cubbuu jaallatuu fi hordofuutiif gammachuu ta'aniiru. Egaa akkamitti wangeelli ergaa nagaati jechuun danda'ama ree? Isaayyaas yeroo dursee waa'ee dhalachuu maasichaa dubbate maqaa mootii nagaa jedhu kenneef. Gamoonni yeroo akka Kiristoos dhalate tiksootatti himan isaan dirree Beetliheem irraa huqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduuf lafa irratti jedhanii faarfatan. Luqaas Boqonnaa 2:14. Dubbii Kiristoosiif kan raajiidhaan dursee dubbatame gidduu walitti bu'iinsi waan jiru fakkaata. Ani nagaa fiduuf otoo hin taane billaa fiduudhaafan dhufe. Maatewos Boqonnaa 10:34. Haa ta'u malee lamaan isaaniiyyuu kan sirriitti walii galan ta'uun isaa ni hubatama. Wangeelli ergaa nagaati. Kiristaanummaan utuu namootaan fudhatame kan hojiirra oolfamu ta'e biyya lafaa keessatti nagaa walii galteef gammachuu facaasa ture. Amantiin Kiristoos warra barsiisa isaa fudhatan hunda obbolummaadhaan tokkummaa jabaatti fida. Nama Waaqayyootti araarsuuf namoota walitti isaanitti araarsuun ergama Yesuus ture. Haa ta'u malee biyyi lafaa guutummaan harka seexanaa isa diina Kiristoos guddicha ta'ee jala gale. Wangeelli qajeelfama jireenyaa isaaniif kenname amalaaf kajeellaa isaanii wajjin guutummaatti kan wal mormu waan ta'eef fincilan irratti ka'an. Qulqullummaa isa cubbuu isaanii saaxilu ifatuuf ni jibban. Kanaaf warra qajeelummaaf qulqullummaa isa deeggaranis ni balleessan. Kan wangeelli billaadhaan jedhame waamameef kanadha. Dhugaan ol qabamuun isaa jibbaaf lola waan fideef. Citii qulqulloonni harka warra cubbamootaatti akka dhiphataniif ari'atamaniif dabarfamanii kennamuu warra amantooti dadhaboo ta'anitti bita gale. Warri toorarra hin jirre badhaadhota ta'anii warri baay'ee gaariif qulqulloota ta'an immoo harka warra hamootaatti akka ari'atamaniif dhiphifaman waan godheef tokko tokko amantootaa Waaqayyoo bira qaban dhiisuudhaaf qophaa'oo turan. Akkamitti jedhamee gaafatama? Waaqni inni qajeelaa araara qabeessa ta'e, inni humni isaa hin daangeffamne, jallinaa fi dhiibbaa geessifamu akkamitti cal jedhee ilaala? Gaaffiin kun kan nuti homaa tokko gochuu hin dandeenyu miti. Waaqayyo jaalala isaa ragaa gahaa ta'een mul'iseera. Akkaataa inni itti hojjetu hubachuu waan hin dadhabneef qofaa gaarummaa isaa gaaffii jala galchuun nurraa hin jiraatu. Yeroo qorumsaa fi dukkana fuula duratti isaan mudachuuf jiru keessatti shakkii lubbuu isaanitti ba'aa ta'u dursee yeroo bartoota isaatti dubbate fayyisaan akkas jedhee ture. Dubbii ani hojjetaan isaa hojjechiifatu irra hin caalu jedhe isinitti mee yaadadhaa? Na ari'atanii yoo jiraatan isinis ni ari'atu. Yohaannis Boqonnaa 15:20. Gara jabina cubbamootaatiin Yesuus kan bartoota isaa kamiyyuu dhiphifnaan caalaa dhiphifame. Warri dhiphifamuuf ajjeefamuu baachuudhaaf waamaman ilma Waaqayyoon isa jaallatamaa faana dha'aa jiru. Gooftaan waan abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Lammaffaa Phexros Boqonnaa 3:9. Inni ijoollee isaa hin dagatu yookiin hin irraanfatu. Garuu warri jaalala isaa raawwachuudhaaf fedhii qaban karaa kamiiniyyuu warra cubbamoota ilaalchisee hubannaa dogoggoraa akka hin qabaannetti hammeenyi warra cubbamootaa amma jabaa akka ta'e mul'isuudhaaf jecha ni eeyyamaaf. Akkasumas warra qulqulloonni kan ibidda
qorumsa keessaa kan kaa'amaniif akka isaan caalaatti qulqullaa'aniifidha. Amantii Waaqayyoon sodaachuun inni sirriin maal akka ta'e warra kaaniif fakkeenya ta'uudhaaf ni eeyyama. Jireenyi isaanii ni dhaabbata ta'e. Warra Waaqayyoon hin sodaanneef hin amanamnetti ceephoo akka ta'uufis ni eeyyama. Yeroo guutummaatti isaan balleessutti akka isaan qajeelummaa fi araara Waaqayyoo sirriitti arganiif xoofoon jallina isaanii akka guututti Waaqayyoo akka cubbamootaatti badhaadhinnii fi diinummaa isa sirrii irratti qaban mul'isan ni godha. Yeroo guutummaatti isaan balleessutti akka isaan qajeelummaaf araara Waaqayyoo sirriitti arganiif xoofoon jallina isaanii akka guututti Waaqayyoo akka cubbamoonni badhaadhanii fi diinummaa isaa irratti qaban mul'isan ni godha. Guyyaan itti warri seerri irra daddarbaniif jaalala Waaqayyoo irra ejjetan gatii hojii isaanii isa qajeelaatti argatan. Guyyaan itti jal'inniif gochi gara jabinaa warra Waaqayyoof amanaman irratti raawwate akka isaan Kiristoos mataa isaa irra ga'etti adabbii fudhatan. Guyyaan ijaa baafannaa sun ni ariifata. Gaaffiin kan biroo fi baay'ee barbaachisaa ta'e kan waldaan irra xiyyeeffannaa kennuufii qabdu jira. Phaawulos nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu akka hawwu hundinuu ni ari'atama jedhe. Lammaffaa Xiimotewos Boqonnaa 3:12. Ergaa akkas ta'e ari'atamuun maaliif waan qabbanaa'e fakkaata? Sababii tokkichi jiru. Waldaan safartuu biyya lafaa wajjin waan walii galteef wanti mormii kaasu hin jiru. Amantiin amma jiru akka kan isaa karaa bara Kiristoosiif bartoota isaatii qulqulluuf kan mudaa hin qabne miti. Hafuurri cubbuu hojii wajjin mareef taa'u waan jiruuf dhugaan dubbii Waaqayyoo hin olaanaan garaagarummaadhaan waan hin dhiyaanneef Waaqayyoon sodaachuu waldaa keessaa waan xinnaateef kiristaanummaan biyya lafaa keessatti beekamaa fakkaatee waan mul'ateef qofa. Amantii fi humni waldaa jalqabaa sun akka dammaqu godhaa. Yeroo sana hafuurri ari'annaas ni dammaqa. Ibiddi ari'annaas deebi'ee qabsiifama. Wal'aansoo isa guddaa. Barreessituun Elen Waayit. Afaan Oromootti kan hiike Luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 2 Ari'atama Jaarraa Jalqabaa. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu.